ኢትዮጵያን በጠቅላላ ይኖሩባት የነበሩ ለረጅም ዘመን ለምዕተ ዓመት ደገልሳቂ ጀዳፋን ኦሮሞቲ ታክሱን ዘመነ መንግስት በፊት ብዙ ሺህ ዘመን የቆየ ጎሳ ነው። ኦሮሞ ከንቤኩስ ጅራ ኦሮሞን ቤኔት ጅራ ስማቸውን እየለወጡ እንጂ ከኦሮሞ ልጆች ውጪ አይሆንም። አፋንሴ ትግሬት ሃይማሌት ቢሳካን ኦሮሞት ፕሮፌሰር ሪቆራቴኩን ራያ ቱለማ፣ ቦረና ቱለማ፣ ነገሌ ቱለማ ናቸው። ዱለ ከለቲ ሰዲን ጎዳማ ቱሬ ከኦሮሞ ትውልድ አልፎ አዘቦ ከን ጀደሙ እንጂ ደምቢያ ይሉታል፣ ፉሪን ፎገራ ይሉታል፣ ሞትማን መተማ ይሉታል። ብያ ሲዳሌ ዋቃ ኢትባየቱ የቹዳየ dhalli namaa waloree dachee kana guute ardii fi biyyaan dachee kana qooddatee irra jiraachaa jira. Sadarkaa biyyaattis sabaan sablammii fi uummataan akkuma waliin jireenya isaatiitiin daangeffatee jiraata. Eenyutu eessaa ka'ee eessa jiraachaa jiran garuu ammuma turaa deemu qorannoo barbaaduun isaa waan ta'e noolleedha. Saboota Itoophiyaa keessa jiraatan keessaas murteen guddaan warra Kuush tokko saba Oromooti. Haalli qubsuma Oromoo eessaa ka'ee eessaa akka ga'u qorattoonni seenaa biyya keessaa fi alaa waggoota hedduuf irra deddeebi'anii qorachuun kitaabota garaagaraatiin maxxansaniiru ammas barreeffamaa jira. Seenaan qubsuma Oromoo barreeffame kun immoo seenaa dhugaatii kan jedhu kaleessa hanga har'aatti abbaa seenichaa kan ta'e Oromoo biratti gaafii guddaadha. ኢትዮጵያን ያገኛት ኦሮሞ ነው። በሰፊው ሰፍሮባት ቆየ። ከዛ እየተስፋፋ እስከ ትግራይ ድረስ ገብቶ ነበር። ኦሮሞኒ ከረካባ ጅራን አዶታ ክርስቶስ ዱራዩ መቃ ጉዳ ፊ ጉራ ጉዳ kan qabanidha. Fakkeenyaaf mootummaa Aksum keessatti Atsee Waaziibaa namni jedhamu jira. Mootiin kun maqaan kabajaasaa jechuudha. Maqaan kabajaa Atsee Fantaallee Nuguse Negest ዘኢትዮጵያ ስዩም እግዚአብሔር Fantaallee maqaan isaa maqaan kabaja akkuma Tafarii Mokonnon maqaan isaanii Haile Sillaaseedha miti. Haile Sillaasee Nuguse Negest ዘኢትዮጵያ ስዩም እግዚአብሔር jedhan isaanis an Waaziibaatis Atsee Fantaallee an ilma isaanii Atsee Cilaaloodha. Kuni mootummaa Aksum dhaloota Kiristoos dura ture keessatti bara 321 irratti seenaa turedha. Jarri kuni ofiisaaniitiin naannoo Aksum mo'aa Mareweenis kuftee Aksum jalatti waan turteef yeroodhaaf mootii Indaaqee jedhamu waan dubartootaa 13 keessaa takka Nigist Aanoolee jedhamti. Faasiilaa Aanoolee jedhamti. Isaantu muudaa ture. Argitee Oromoota jechuudha. Oromoota karaa kaaba Itoophiyaa. ኢትዮጵያን በጠቅላላ ይኖሩባት የነበሩ ለረጅም ዘመን ለምዕተ ዓመት አጭር አይደለም ለብዙ ምዕተ ዓመት ኦሮሞ ነበር ተስፋፍቶ የሚኖርባት። አባቶፍ መራካ ጀዳን ዋንጋፊ ነመት ta'u kanammo qoratanii baasuun ka'ee qorattootaa fi hayyuulee Oromooti. Ammayyuu Eertiraa keessatti karaa lixaa Bareentoo jedhama. Bareentoo jedhu. Bareentumni guutuu karaa warri barra bareettaan jechuudha. Ammayyuu Suudaanii keessatti Jabal Obaa jedhu. Jabal jechuun tulluu jechuudha. Tulluu Obaa jechuudha. Jabal Guraaraa jedhu. Guraaraa jechuun nama cinquu jechuudha. As cannaqee jechuudha. Tulluu Guraaraa jechuun tulluu hamaa nama rakkisuu jechuudha hoggaa baatu. Jabal Obaa, Jabal Guraaraa. Eertiraa karaa bahaa keessatti Argiggoo jedhama. Ammayyuu biyya bahara Nagaash Isaaq doorii tulluu baddeessaa biyya inni mo'aa ture jechuudha. Biyya garaa Jiloo irratti wareegamee jechuudha. Biyya garaa Jiloo irratti wareegamee jechuudha. Guyyaa tokko bahara Nagaash Isaaq fi garaa Jiloon guyyaa tokko wal ajjeesan Sirna Ingil gargaaruu fi Turkii gargaaruu irratti jirri lamaan jiran Oromoo lamaan. Kuni naannoo Eeritiraa fi Argiggoo san uummanni Oromoo akka jiru lafti hin jira ammayyuu Argiggoo ni jira. Uummanni naannoo sana garuu saba biraa ta'ee jira. Amantaan sarree eenyummaan sarree jijjiirame jira. Oromoo kan beekus jira. Oromoon beenes jira. Laakiin haa ta'u malee Oromoo hin beekan jenne waan jennuun qabna Oromoodha. Afaan Tigree ta'e malee biyya isaa kan Oromoo ta'e akkan siime sulan duratti nini
wala wayi kiyya takkaatoo malee oromichin inni badu Tigree taatee jirti afaan Oromoon beeku. Warri barreessitootaa fi hayyuulee seenaatii ofiin jecha biyya keessaa fi ala ta'anii seenaa qanqabne barreessaa turan seenaa Oromoo qofaa osoo hin taane seenuma biyya kanaallee dhugaa barreessaa turaniiruun gaafii guddaadha. Uummattoonni kun durumaa qabee naannoo kana jiraachaa tura. Garuu loogiin seenaa keessatti mul'atu uummata Oromoo kana ala baasee akka uummata biyya alaatii dhufe yeroo booda biyya kana qubate jechaa barreessaa turan. Maaliidhaaf kuushota keessaa harki caalaa fi qubannaa haaraan hanqabate Oromoodha. Keessattuuyyuu jiddugala Itoophiyaa qabate hamma kaaba Itoophiyaa kana ga'utti asii hamma Taanzaaniyaa ga'utti darbee hamma Misiraa ga'utti ol darbee iyyuu Afrikaadhaa ala amma Siisiiliitti amma Ixaaliyaan amma Sooriyaa amma Turkii ga'utti uummanni kun afaasaa wal qabatee jira. Even maal jedha Maartiin Disalabeek hoggaa barreessu uummanni kun Awurooppaa kibbaa keessatti Itaaliyaa fi Turkii fi Sooriyaa keessatti aadaa ofii danda'ee afaan ofiiyyuu dubbachaa jira jedha. Qorannoo inni gaggeesseen bara 1846 keessa jechuudha. Ragaa akkanaati kan qabu. Siyaas dinagdeen hawaasummaa fi falaasamni jireenyaa qubsumaa fi haala jiruuf jireenyaa manaa fi mannee hiddaa fi latiinsaa seenaa fi seexaa dhalaa fi dhalchaa golaa fi goolloo Oromoo jaarraa tokko oliif haqaaf sobaan barreessaa turanis amma garuu seenaan dhugaan Oromoo qorattootaa fi hayyuulee hedduun barreeffamee karaa qabachaa jira. Kana jechaan garuu har'as namoonni asoosama sobaa ragaa hin qabne barreessaa jiranis hin jiran jechuu miti. Jaarraa kudarfaffaan duree yaa Oromoo roobinaa maata keenya tamannaanii. Oromoonni abbaa gadaa abbaa lubaan jaaramanii. Seenaa boonsaa galmeessanii abbootiin keenya gara dhugaatti darbanii. ከአክሱም ዘመነ መንግስት በፊት ብዙ ሺህ ዘመን የቆየ ጎሳ ነው። የአክሱም ድንጋይ ጽፏል። በማን እንደተጻፈ መቼ እንደተጻፈ እንኳን የኛ ልብ ወለድ ታሪክ ጸሐፊዎች የነው አይሉ ጽሁፉ ብቻ ምን እንደሚል ባለመነበቡ ነው። ግን ለመጀመሪያ ጊዜ አክሱም እንደ ሌሎቹ አገሮች ለመስበክና ለመግዛት መጥቶ ኪሳራ ላይ ጣሉት። ግን ኦሮሞዎች መሆናቸውን እንማብራራለን። ካባ ኢትዮጵያ keessatti wanni raawwate keessattuu naannoo Aksum naannoo Maraweetitti erga Maraween kuftee booda jechuudha. Maraween hankushotaati raawwachaa ture. Yeroo kana booda aadaan Oromoo aadaan kushotaa bosonatti gale hin fagaate. Qaroomina irraa akka fagaatu godhame. Yeroo xonnoo jaarraa 13ffaa keessa warri Agawootaa falmanii lafaan dhaaniyyuudha. Mootummaa Aksum kufisaniyyuudha. Maquma Itoophiyaa jedhamullee loogii seenaatiin hiikkaan itti kennamaa ture har'a qorannoodhaan hiikkaa biraa argachaa jira. Jechi Itoophiyaa jedhu akkuma dur uummata fuula gurraachaa jedhamee Giriikonni baasti jedhanii odeeffamu barreeffamu qofa odoon ta'in Itoophiyaa jechuun hiika biraatis hin qaba. Itoophiyaa jechuun biyya siidaalee waaqaa itti baay'atu jechuudha jedhan jiru. Biyya siidaaleen waaqeffannaa ta'u waaqaaf jedhamee dhaabbatee itti baay'atu jechuudha. Amdi jedhu afaan Ingiliziitiin. Siidaan kuni kan akka siidaa Aksum, kan akka Yaa'aa, kan akka Fara'oonoonni ijaarame piiraamidoota. Siidaa hedduutu jira. Kaaba Afrikaa kana keessa amma dageetoo gadi bu'ee Taanzaaniyaa ga'utti jechuudha. Amma jiddugala Afrikaa ga'utti biyya siidaan itti baay'atu jechuudha jedhu. Qorannoon yeroo ammaa ifa ta'aa jiru. Seenaawwan kunneen yoom qoratamanii jalqaba bu'uurri Oromoo garamii haala kamiin garamitti babal'atee erga qomoon biraatti dhufee dabalame immoo akkamiin isaan waliin jiraachaa ture boodammoo qomoon achirra jiraachaa ture eessa dhaqeeti maqaan lafaa qofti achitti hafee amantiin isaa maal ture amantii kan biraa immoo akkamiin fudhate Oromoon kaaba Itoophiyaa jiraatan kunneen qomoon isaanii balbala kamii bulchiinsi Laallibalaa akkamiin Oromoo jalatti kufee Oromoon seenaa kana akkamiin dhalootatti dabarsaa dhufe
maqaan lafa Oromoo akkamiin moggaa'aa turanii egereen Oromoo har'a kaaba Itoophiyaa jiraatu maal ta'a kanneen jedhan gaafilee deebii barbaadanidha. Hayyuun afaanii Piroofeesar Kiristoofer Hireet jedhamu dhaloota Kiristoosiin dura bara 3500 irraa jalqabee giddugalli kaaba Itoophiyaa qe'ee ganamaa Oromooti jedhee barreesse. Qe'een Piroofeesarri qorate kun qe'ee Raayyaa Tuulamaa, Booranaa Tuulamaaf Nageellee Tuulamaati jechuudha. ራያ ቱለማ፣ ቦረና ቱለማ፣ ነገሌ ቱለማ ናቸው። በጦርነቱ ጊዜ ራያና ቦረና ዘመቱ። ነገሌ ቀረ። የወንድሙ እሱ ለማስታወስ ሲወልድ ቦረና ነገሌ ያለው ልጅ። ከዚህን በኋላ እነ ሜጫ እነ ራያ እዛ ድረስ ጠልቀው ሲይዙ ቦረና ደግሞ በዚህ በመካከል ያለው ሲይዝ ከኋላ እነማን መጡ? ራያ፣ ሜጫ፣ ቦረና፣ ይሉ፣ ባቡ፣ ዋዩ፣ ኮምበልሻ፣ ባቲ፣ ከሚሴ ለጦርነት ሄደው እንዳለ እዛው ቀረ። ኗሪ ሆነ። ኗሪ ሲሆን ገዳቸውን ደግሞ በዛ ላይ ያው ገዳ አይለይም ከነሱ ስርዓታቸውን ጀመሩ። በስርዓት እየተዋወቁ አባቶች እየተዋወቁ ሲሄዱ ችን ሀገር ማን እንበላት ብለው ተቆጣጠሯት ማለት ነው። ከዛ ወሊ አሏት። ወሊ ምን እንደምትረጉ እናንተ ናችሁ የምታውቁት። የኦሮሞota kaaba Itoophiyaa kana ilaallu immoo waa'ee mootota Gondar kaasuutu dirqama. Oromoota kaaba Itoophiyaa fi mootummoota Gondar kana yoo ilaallu immoo seenaa bara 1632 hanga 1769tti Itoophiyaan qabdu ilaaluun murteessaadha. Seenaa achi as dhufte Oromoo kaaba Itoophiyaa yoo ilaalle yeroodhaaf dursa sammuu namaa keessa kan dhufu Oromoo Walooti. Oromoo Waloo damee Baarentuu yoo ta'an gosti isaanii immoo Karrayyuudha. Oromoo Waloo jiraatan ilmaan Liiban, kan Gondar keessa jiraatan ilmaan Karrayyuu, isaan jechuun immoo ilmaan Tuulamaa fi warri Raayyaa immoo gosaan Arsii irraa latanii horanii akka jiraatan kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jedhu ragaan lafa kaa'eera. Oromoonni kun filannaa lafaaf jedhanii qaafira isaanii gara kibbaatti fuulleeffachiisuun erga lafa kibba jiru kana abuuranii jiruu fi jireenya isaaniitiif akka mijatu baranii booda jaarraa 16ffaatti gara kaabaatti deebi'anii qe'ee isaanii akka qabatan seenaatu lafa kaa'a. Qubataa duraati Pooniyer yookaan immoo Daggal Saaqii jedha afaan Oromooti. Daggala Saaqee kan qubate qubataa duraa Daggal Saaqii jechuudha. Naannoo kaaba baha Afrikaa kana maalidhaaf qaama uummata Kuushotaati. Dhaloota Kiristoos dura miilineemii 5ffaa fi 6ffaa keessatti uummattoonni kaaba baha Afrikaa jiraatan yeroo Pereeshaanoon ittis dhufanii Giriikoonni lula guddaa gaggeessanii kaaba baha Afrikaa biyya Misiraa jedhamu kana saamanii humna namaa fi arbaa qabatanii walitti duulaa turan. San uummanni karaa kaabaa Kuushotaa kun babal'inaa fi walirra fageenya naannoo isaanii jalqaban jechuudha biyya Itoophiyaa jedhamu keessatti. Qomoon kun yoo bakka tokko gara bakka biraatti malee lafa dheedinsa loon isaatiif ta'u filatu dursee namoota ergee ilaalchisuun lafti irratti horuu fi jireenyaaf mijataa ta'uusaa namoota qoratan ergam. ቅኝትም ይባላል። ኦሮሞን ከብቱን ነርቶ አይደለም። ቃኞች ብዙ ጊዜ ተጉዘው ብዙ ሀገር ተጉዘው ቃኝተው ለከብታቸውና ለራሳቸው የሚሆን ሲያገኙ ነው ተንቀሳቅሰው የሚነሱት። Bakka afaan Goojjam Gorgoraa iddoo Diimaa Yibaabaa jedhamutti kan dhalate yoo ta'u haati isaa Oromoo Tuulamaati. Intalli bakka afaa Walatta Israa'el immoo Yoosoo Deeqitteerumuudhaan Raasaayiluu tokkoffaa deesse. Intalli Raasaayiluu tokkoffaan immoo Dinqinash kan jedhamtu Zawudeetteerumtee Goshuu deesse. Goshuun Raas Tasammaa, Raas Tasammaan immoo Raas Adaal yookaan Nigus Taglaa Imaanot godhatan. Sirnoonni mootota Gondaris akkasiin wal harkaa fudhatamaa ture. Kun immoo mootonni Goojjamii fi Gondar
dhaloonni isaanii hangam Oromoodhaan akka walitti dabalame agarsiisa. Bakka afaan amma Gojjam keessatti Oromoota Daamooti irraa nama dhalateedha jechuudha. Isattis dhaloonni kun itti fufe. አፄ ሶሲኒዮስ ኦሮሞ ናቸው የፋሲል አባት እና ሲነግሱ መጥተው ጎርጎራ ላይ ነው ቤተ መንግስት የሰሩት። ተወለዱ ባቃይ ላይ ትክክል ናቸው። ጎርጎራ ላይ ቤተ መንግስታቸውን አሰሩ። የእሳቸው ልጅ ደግሞ ፋሲል አሁን አለበት ላይ ያናው ከፍተኛ እንትን አሰራ እና ከዛ አልወጣም ኦሮሞ እዛው ነው አማራ ሆኖ የቀረው። Alaqaa Seenaas kanumarraa ka'uudhaan mootonnii fi masaafintoonni Goojjam Oromoota amuruuti jedheen. Har'a warri Goojjam jiraatan nuti Oromoodha jechuu baatanis biyyii fi lafti Oromoo har'allee maquma isaanii ganamaatiin waamamu. ነካራ ጉዳ ጉንዲት እነ ዛላምበሳ እነ ሽራሮ እነ አምባላጌ እነ ዴራ ቆራ ቆሬ ነው ኦሮሞች የሚሉት ደምቢ ጊንዶ mootonni kunneen gariin Oromoo ta'anii afaan Amaaraa dubbatanillee haati warraa isaanis Oromoo gariin isaan immoo warra Oromummaa laaffisaa ilaalcha Amaarummaa guddisaa turanidha. Adeemsi kun amantaa waaqeffannaa Oromoon ittiin bulaa ture amantoota booda dhufan Kiristaanaa fi Islaamaan dhiibamee akka dadhabuu ga'ee guddaa gumaachee sirna gadaas ni laaffise. በሰሜን በኩል ያለው ኦሮሞ እንዳለ አማራ ሆኖ ነው የቀረው በብዛት። ሌሎችም ብሔሮች ያሉ ግን በብዛት ለምን ብዛትና ኃይል ስላላቸው እነሱን ማሳብ ያስፈልጋል። ይሄን የሚያስረዳን ምንድነው? ለምሳሌ አሁን ባይናችን የምናየው አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተቡልጋ ነው የወጡት። አቡነ ጴጥሮስ ደግሞ ተፊቸ ነው። አቡነ ተክለ ሃይማኖትም አቡነ ጴጥሮስ በእኛ ትውልድ ባይሆን ኖሮ ማን ያምንባቸዋል? አዛኝ ጥኖን ኩን ፈይሳ ጀደም ሊቀ ጠበብት ተይ ወከንሞ መና ኦርቶዶክሲ ክርስቲያኒ keessatti luba olaanaa ta'ee filatan amantaa kana jijjiirsiise ሰሰኒዮስ አማንሲሴ ቶ ሰሰኒዮስ jijjiirama fide እየተመረጡ ለሰው ስም ስለሚሰጡ እንጂ እነ ጸርጻዲን ግልብነን ለብለዲን ግልብነን ዘራይቆብ ብነን እነ ይትባረክ እነ ለይኩን አምላክ እንዲህ እየተባባሉ የሚሾሙት ስማቸውን እየለወጡ እንጂ ከኦሮሞ ልጆች ውጪ አይሆንም። waaqeffannaan ala amantiiwwan biroo gara biyya kanaa otoo hin seeniin dura Oromoo fi saboonni biroo wajjin tokkummaadhaan irreeffachaa akka turan seenaan ni ibsa. ጃንተከል የሚባላል ጃንተከል ሃይማኖተ መግባቡ በፊት ኦሮሞዎችና አማሮች በአንድ ሆነው ስርዓተ ጥምቀትን ፈጽመዋል ጎንደር ውስጥ። ትውልዱን በሙሉ ስትሄድበት ከኦሮሞ ትውልድ አልፈው ስሮ መንግስት ምንላቸው ለምሳሌ ቅድም ነገር ያለው በየሃይማኖቱ ማርቆሮስ ጎርጎሮስ እየተባሉ እንጂ ይሄንን እምነት ሄደው ተምረው በትልቅ ደረጃ ያመጡትም እኚሁ ኦሮሞ ናቸው። ሌላ የለም። ስታገኝ እነሱን የመጀመሪያ የምታገኛቸው በቦታው ላይ። Oromoonni kunneen sababa sirnoota cunqursitootaan aadaa fi afaan isaanii jalaa dadhabuus har'as achuma jiraatu. ሃይማኖት በጣም ወደ ኦሮሞ በጣም እንዲሰራጭ በመደረጉ አሁን ጎጃም ኩሽ ቦነያ ነው። ኩሾይ ናቸው ጎጃም ውስጥ የገቡት። ከየትም ሀገር ብትሄድ እንደ ጎጃም ቤተክርስቲያን የሰፋበት ሀገር አታገኝም። በብዛት ለምን እዛ ነው ኦሮሞ መንጋ ታንጭቆ እንዳለ የገባው። ሌላ ምንም ቅይጥ አልገባበትም። ጎጃም ውስጥ ጎጃምን ሲሻገር ኦሮሞ ብቻ ከዛ እንዳለ ነው ሳይንቀላቀል ምን ሳይል እስከ ኤሊባቦር የዘለቀው። mootota Oromoonni kunneen ittiin bulaa turan keessaa mootummaan Daamoot morkaa kittaa, mootummaan Zaagwee immoo mootii lammiin bulchaa akka turan seenaan ragaa ba'a. Dhaloonni kun itti fufe
Aadaaf Oromoon daamotaa mootummaa daamotaa kun mootummaa cimaa ture. Mootummaa daamotaa kun kan kuffise mootummaa Agaw kan kuffite mootummaa daamotaati. Agaw duulatti kaasnan kuffise sana booda Agaw mootummaan Agaw achumaan hafte. Amantichi garuu waan amantaa kiristaanitiiti kan daamotaa kun mootii morkaa kittaafaa kan jedhamu biyya san gaggeessaa ture daamota. Naannoo sanatti mootummaan Oromoo cimaa dhufee jechuudha. Mootummaan Oromoo kun cufee Gondoris dhuunfate. Oromoonni kaaba Itoophiyaa Gondar jiraatan kunniin Oromoo Maccaaf Tuulamaati. Qomoon kun kibbaa fi lixa Goojjamii kaasee Angaaroo Xaanaatti osoo Agawuu hin dabalatiin Oromoonni Maccaa qe'ee isaanii ho'ifatanii kan irra jiraachaa jiran yoo ta'u, karaa ba'aatiin immoo sonee sonaayee kan jiraatu Oromoo Tuulamaati. Karrayyuun kun hamma kaabaa karaa kaabatti bal'ateeti kan jiru gosni karrayyuu kun Wallorree Liibanirree karrayyuudha. Ilmaan karrayyuuti jechuudha. Jajjuu keessa akkuma jirutti jajjuudha. Lafa jajjuu jechuudha. Jajjuu jechuun urunguu beektaa? Urunguu halkan iyyitu. Naannoo tulluutti itti baay'ataa naannoo san urunguun sun jiraatti jajjuudha. Jajjuun immoo aadaa Oromoo keessatti waan ergitu qabdi galgala waan iyyituuf rakkoo qabdii waan jedhaniif jajjuu jedhu. Amma aadaa kana jijjiiranii naannoo sanatti lafa muraatii jedhu. Jajjuun hoggaa iyyites namni du'ee jedhama. Gamanaa hoo iyyite gamasii du'a gamasii hoggaa iyyite gamanaa du'a jedhu namni. Aadaadha kun aadaa keessatti waan jiru jechuudha. So afaan Amaaratiinis jechuma kana itti fayyadamu aadaadhuma kana. Kibba ba'aan immoo Daamotii Lumaamee Dambalaa Jigjigaan qaxxaamuree Angaaroo Xaanaatti saba jiraatu. Warri Tuulamaa immoo karaa ba'aa Diimaa Bichanaa fi Mooxaadhaa hanga Walaqaa fi warroota Agawutti warra Waloreedha. Naannoo Xaanaa yookaan galaana Xaanaa sana naannoo sanaan jiraatu Beejjaa fi Oromoo fi Qamaantidha. Hin qubsiisanii mootummaa Gondor istaabilaayishii godhan naannoo sanatti jechuudha. Uuman. Hoo uummataan irra caalaa mataan isaa Libna Dingil haadha manaa Oromoo qabaayu Leelee Jaarraa nama jedhamtu. Fakkeenyaaf haati mootii Minaas Leeleedha. Leelee Jaarraatti. Ilma Libna Dingil jechuudha. Ilmi hangaftichi Galawudiyoos haadha manaa biraarraa dhalate. Minaas biyya alaatti gurguramee dhufe. Biyyatti dhufee mootii ta'e. Horteen isaa sun Oromootuma keessattuu Daamota irraa dhalchaa dhufe. Oromoota Daamota irraa dhalatanii dhufa. Walumaa galatti Oromoonni Gondar jiraatan sirna gadaa jalatti wal gurmeessuudhaan qomoowwan gurguddoo waloo lamaan Afree fi Sadachaan qoodamuun naannoo jiraachaa jiran Buree, Wambaraa, Yilmaa fi Dheensaatti diina isaanii ofirraa qolachaa turani. Garuu suuta suutaan fuudhaa fi heerumaan saboota biroo naannoo sana jiraatan wajjin firoomuun sirna gadaa laaffisaa. Gama biraatiin immoo akkuma Oromoota Daamoot tooftaa biraan of ijaaruu jalqaban. Mootummaa isaanis ijaarrachuudhaan mootii Bakkaafaa hanga Walatta Israa'elitti, Raasa Iluudhaa hanga Goshuutti, Raas Tasammaa hanga Raas Adaal yookaan Nigus Taglaa Imaanutitti mootota Gondar bulchaa turanidha. Sirna gadaa keessatti 40 abbaa isaatti darba ilmi. Miseensaatti gadaa isaatiin 80 akaakayyuu isaatti darba. Ammayyuu akkasii aadaan sirna gadaa keessatti jiru. Malee oggaadhaan aangoo waliin dabarsu kan fira isaatiif gosa kiyyaaf ilma kiyyaaf jedhee abbaan gadaa tokko hin dabarsu. Duris moototni Itoophiyaa kaabaa keessa jiraatan akkuma sirna gadaa san 40tti ilmatti dabarsu. Hamma dhufee mootii Laalibalaa gahutti akkana ture aadaan jechuudha. 40 kun maal agarsiisa? Oromoo fi Itoophiyaa keessatti. Amma gadaan garuu oggaa 8 walii dabarsee 40tti dhufa ilmi. Argite hin gallakkisne aadaa durii sana. Moototni akkanatti dhufu sirni gadaa moo oggaa 8 aangoo walii dabarsa garuu 40tti dhufa jechuudha ilmi aangootti. Asine gadaan of fooyyessaa deemuuf jijjiiraa deemaa jedhamu sunis kanuma.